Nagenya dursu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork Oduu Ammaa nu dhaqqabeem qabnam. Oromiyaa godinaalee fi aanaalee garagaraatti hiriirri mormii dhohee jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaan surkitti himan dararaa mana hidhaatti hooggantoota siyaasaa Oromoo irra gahaa jiruu fi lagannaa nyaataa hayyoonni Oromoo mana hidhaatti geggeessaa jiran hordofuun Oromiyaa bakkoota garagaraatti hiriirri mormii geggeeffamaa jiraachuu maddeen gabaasan. Godina Boorana magaalaa Yaabeellootti hiriirri mormii sirna abbaa irree bilxiginaa balaaleffatamu guyyaa har'aa barattootaan geggeeffamee jira. Akka jiraatan magaalaa Yaabeelloo irraa dubbifne tokko jedhutti barattoonni kutaa 12ffaa kanneen sababa dhibee koronaatiin osoo qorumsa biyyoolessaa hin fudhatin hafan dararaa hooggantoota siyaasaa Oromoo irraa gahaa jiruu fi gaafii dhimma qormaatatiin wal qabate barattoonni dhiheessan hooggansa mana barumsichaa irraa deebii waan dhabaniif barattoonni kunneen mormii dhageessaa turuu himuun reebicha poolisoonni addaa Oromiyaa raawwataniin lubbuun barataa kutaa 12ffaa kan ta'e dargaggoo Diqqaa Dabbasoo jedhamu dabruun barattoonni hedduunis reebichaan miidhamanii akka jiran ibsameera. Hiriira kana dhukaasa banuun bittinneessanii jiru jedha maddi keenya garasiin yaadanuuf laateem. Godina Harargee Lixaa aanaa Meessoo magaalaa Sabootitti hiriirri barattootaan yoo jalqabamu dhaadannoowwan adda addaa dhageessifamanii jiru. Dhaadannoowwan dhageessifaman hooggantoota siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranam, Shamsaddiin Xahaa, Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaa, Abdii Raggaasaa fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo cuftaa hiikaman hayyoota keenya mana dukkanaatti dhiifnee hin rafnuu fi bilisummaa dhugaa barbaanna kan jedhanidha. Xumurarratti hiriira kana humnoonni addaa poolisii Oromiyaa humnaan akka bittinneessan maddi keenya kun ibseera. Haaluma wal fakkaatuun hiriirri mormii Oromiyaa bakkoota garagaraatti barattootaan itti fufee jira. Wallagga Lixaa Gimbii, Wallagga Bahaa Naqamtee, Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoom, Harargee Bahaa aanaa Qarsaam, Arsii Lixaa Shaashabanneem, Shawaa Lixaa Ganda Baratii fi Dambe Doollootti geggeeffamaa jiraachuu odeessaaleen nu dhaqqabaa jiran. Namoonni egaa sagaleewwan maddeen keenya Oromiyaa iddoo garaagaraa irraa fudhanne kan Yaabeellootii fi Harargee Lixaa Asaboot walitti aansuun kan isin dhageessifnu ta'a. Godina Boorana magaalaa Yaabeelloo irraati. Ganama kana barattoonni kutaa 12 barkum 12 sila qorumsa biyyoolessaa fudhatanii sababa koronaa jedhaman osoo qorumsa fudhatiin afaan jireenyi keenya gaagaamee jira. Fatana qorumsa biyyoolessaa moodel fudhannee maaliif hin fudhannee fatanaan nuuf haa kennamu gaafii jedhu barataan dhiyeessee hiriir ba'e. Gaafum barataan harum nagaatiin ba'e humni addaa poolisii Oromiyaa jedhamu barataa Diqqaa Dabbasoo nam jedhamu kutaa 12 ibsuu kaneessa ta'een dhaanee uleen ajjeesee jira. Barataan lubbuun dabartee jirti. Yeroo ammaa ammoo uummata reeffallee fuudhuu dhowwanii uummata dhufaasaa jiru. Uleedhaan ijjeeran. Reebii bittinnaa'ee uummati ammoo gara poolisaarra deebi'ee reeffa keenya nuu kennaa gaafa jedhamu uummataallee dhufaasaa jiru. Sunirra dabree ammoo jireenyi siyaasaadhaan hin yaagaamus ga'oo siyaasaatiif jennee jireenyi ilmaan keenya addaan bituu waan jedha Achuman akka dabalamee uummati sagalee namni dhageessisaa ture amma ammoo addaan bittinnaa'ee jira nama hundi. Baay'ee suukaneessaa dhufaafamaa jira. Baay'ee suukaneessaa barataan ammoo namni hundi karaa gubbaatti iddoo margamee dhufaafamaa jira. Hin danda'amu. Gar tokko man tokko ba'uun hin danda'amu waraanee qabatee jira. Yeroo godin keenyatti yaadni akka yaadni addeessuu barbaadu tokko ummati kun qabsoo kalee taasisee ilmaan ofii kaleetti wareege hunda qabsoon sun guutamee hayyoonni kalee qabsoo tanaan mataa ta'an hidhamanii maldaa sun keessatti akka isaan du'anii gosoon taane ammas dhiigi dhangala'aa jira. Akkuma dhiigi dhangala'aa deemu kanaan ammoo dhiigi danfaa waan deemuuf ummati kun wal faana ka'ee hayyootisa sirna nyaata nafxanyaa kan fuudhee qabeen hayyootisa manidhaati yaafachuu qaba. Kanaaf mucaa kana deefu sun taane hanga tokko namni tokkoof lam jiru ummati kun qabsaa'eetiin qabsoodhaan sirna kan ofirraa fonqolchee hayyootisa manidhaa keessa baafachuu qabaan jedha. Gartee akkuma beekamutti yeroo ammaan tana magaalaa Asaboo keessatti gartee hiriirri dhohee jira. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa Asabootirraa gartee achirraa jalqabee barattootaan akkuma achirraa dhoheen barattoonni dhaadannoo dhageessisaa agartee firii Jawaar Mohaammed, firii Baqqalaa Garbaa, Justice for Hacaaluu, firii Oromoo political prisoners jechaa agartee akkasumatti dhaadannoo dhageessisaa osoo jiranii humna poolisii addaatiin addaan bittinnaa'anii akkasumatti magaalaa Geeyse nu deeman addaan bittinnaa'anii magaalaa seenanii dhaadannoon akka haarootti hawaasa makatee gartee agartee magaalaa Asaboo keessatti dhohe. Yeroo san magaalaa Asaboo keessatti dhohinsi agartee akkuma itti fufetti jira yeroo ammaan tanaatu jechuu dhaadannoo dhageessisaa yeroo ammaan tanaa akkuma itti fufetti jira jechuudha hiriirichi. Osoo hayyoonni keenya mana hidhaa keessatti agartee dararamanii beelaan agartee nuuf jecha beelaan akkasitti qixaatamaa jiranii agartee mootummichi kun hayyoota keenya beelaan fixuudhaaf agartee mana hidhatti qabee ukkaamsee wanni taa'uuniif agartee isaan kan agartee
filannurraa akka isaan filannoo irratti hirmaanne gartee filannoo keessa tapha filannoo keessa haala taasisuudhaaf mootummaan kun gartee hayyoota keenya qaqqaalii kana mana hidhaa keessatti dararaa jira jechuudhaan agartee dhaadannoon araan tana uummanni jechuudha qeerroo fi qarreen magaalaa Asaboot hiriira dhoosanii jiranii jechuudha. Kun guutuu Oromiyaa keessatti itti fufuu qabaa jechuudha. Maaliif yeroo ammaan tana mootummichi abbaa irree mootummaan gabroonfataan kun sirna nama nyaataa sirna tokkee kaleessaa san uummata Oromoo irratti deebisuu waan barbaaduuf uummanni Oromoo sirnicha kana agartee calji'ee fudhattee jala taa'uu osoo hin taane firraa deebisuu firraa qolachuu qabaan ja'a. Telega kajut video waktu Oromia media network ga odeessaaleen dhimma hiriiraatiin wal qabateen dhaqqaban kan hangammaattiin hordofaa turtanidha. Babal'ina oduuwwan keenya kana ga oduuwwan keenyatti aanan keessatti hordofne keessanii dhiyeessinu ta'a. Hammasitti turtii gaarii.